har'a kan nuyi walii wajjiniin barru namni jireenya inni qabu jireenya sadii qaba. Namni jireenyi nuyi beennu tarii jireenya tokko qofa. Jireenya sana sadan beekuun humna keenyaaf dandeettii keenya guutuu akka nuyi itti fayyadamnu nu godha. Isa aware ta'uun, isa conscious ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Sirriitti jireenya namni qabu sana sadan utuu hin beekin full potentialii keenya biyya lafaa irratti fayyadamnee dhimma itti baanee ittiin addunyaa keenya tajaajillee darbuu hin dandeenyu. Kanaaf eenyummaan keenya sadan saayyuu mul'achuutu irra jira. Eenyummaa sadii qabna. Eenyummaan sun sadan ba'eessa godhee mul'achuutu irra jira. Akkuma namooti meeqaa akkasina keetti amantan hin beeku, Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu jedhanii amanu warri kiristiyaanotaa. Ani isaan keessaa tokko. Warri akka itti hin amanne yoo barbaadan kilaasii biraatti naa wajjin haasa'uu dandeessu. Sadii ta'anii immoo tokko. Namnis akkasuma eenyummaa sadii qaba. Amma akkuma PowerPointii keessan kanarratti agartanii namni hafuuraa, namni dhadhaadha kana yookaan baadii isa nu jennuudha. Lubbuu yookaan immoo mind isa nu jennu, mind isa jedhan ta'a. Kanaaf namni mindiidha, namni baadiidha, namni immoo spiritiidha. Isaan kana sadantu walii wajjiniin ta'a. Eenyummaa keenya sadan kana ba'eessa goonee beekuun keenya eenyummaa keenya sadan kanatti fayyadamuu yoo dandeenye guutummaa namummaa keenyaa ta'a jechuudha. Guutummaa eenyummaa keenyaati. Isaan kana keessaa tokko caalchifnee warra kaan yoo xiqqeessine, tokko duwwaatti jiraannee warra kaan yoo dhabamsiifne jireenya jiraachuun nurra jiru guutuun qabnu jechuudha. Eenyummaa keenya isa dhugaa, eenyummaa keenya isa originaalii, eenyummaa keenya isa corrupted hin taane miti jechuudha. Isa corrupted ta'e ta'a jechuudha. Kanaaf eenyummaa keenya sadan kanaanuu mul'achuun keenya, eenyummaa keenya sadan kanaanuu jiraachuun keenya, eenyummaa keenya sadan kanaanuu waan ta'uun nurra jiru ta'uun keenya baay'ee barbaachisaadha. Isaan kana tokko tokko walii wajjin ilaalla. Tokko ga'ee hojii mataa isaanii qabu sadan isaaniiyyuu. Ga'ee hojii mataa isaanii qabu. Inni tokko ga'ee hojii isa kan biraa keessa hin galu. Inni tokko ga'ee hojii kan biraa keessa hin galu. Garuu dhiibbaa inni tokko isa kan biraa irratti uumuun immoo hojii gaariin hojjetama. Fakkeenyaaf physical world kana keessa yeroo jiraannu, physical world kana keessatti kan mul'atu dhandha keenya kana. Dhandhi keenya kuni qaqqabachuu, dhandhamuu, arguu, dhaga'uu waan danda'uu fi physical world kanaa wajjin walitti dhufeenya uumee eenyummaa keenya sadaniifuu tajaajila kennuu danda'a jechuudha. Inni immoo ofii isaatii kophaasaa waan godhuun qabu. Dhandhi keenya kun immoo wanti inni hafuura keenya irraa argatu, wanti inni sammuu keenya irraa argatu, dhiibbaa inni physical world kana irratti fiduu fi gumaachisaa hammanan jedhamu baay'ee guddaadha. Kanaaf namooti isaan kana sadanuu activate godhanii, activii ta'anii isaan kun sadanuu yoo jireenya isaanii jiraatan, shoora isaanii yoo taphatan, itti gaafatamummaa isaanii sadan isaaniiyyuu iddoo isaanii qabatanii waan hojjechuun isaanirra jiru yoo hojjetan, waan godhuun isaanirra jiru yoo godhan, waan ta'uun isaanirra jiru yoo ta'an, waan fiduun isaanirra jiru yoo fidanii, ati biyya lafaa kanarratti
nama seenaa guddaa lafarra kaa'ee darbu taata. Nama seenaa guddaa lafarra kaa'ee darbu taata. Egaa amma marsaa kanatti waa'ee hafuuraa kaasuu barbaada. Waa'ee hafuuraa. Namni kamiyyuu eenyummaa hafuuraa qaba. Uumamatti yoon akkaataa uumama namaatti yoon isin deebisee akkaataan uumama namaa namni akka attamanu akka garagaraa qaba. Saayinsiin akkaataa uumama namaa waan jedhu waan baay'ee qaba. Ani garuu isan itti amanuu fi isin gargaara jedhee san yaadu duwwaan isinii kaasa iddoo kanatti. Waan isin hin gargaarre kaasuu hin barbaadu. Waan an dhugaadha jedheetti amanu, waan isin gargaara jedheetti amanu, waan naanis na gargaaree arge, waan namoota biyya lafaa kana irratti warra dhiibbaa gaarii uumanii darbanii warra biyya lafaa kana jijjiiran persentii tokko isa isaan gargaare duwwaadha iddoo kanatti wantan isinii kaasu. Yeroo keessan balleessuun barbaadu waan biraatti. Uumaatu nama uume. Uumami jira, uumaan immoo jira. Uumaan kuni wantoota argaman jiran hunduma isaa waan hin jirrerraatu uume. Waan hin jirrerraatu uume. Yuunivarsiitii kana walumaa galatti kan uume maqaansaa uumaa kan jedhamu, maqaansaa uumaa duwwaa miti. Maqaa meeqaaf meeqaan waamama. Amma garuu ani nu hunduma keenya peejii tokkorra kan kaa'u uumaasa jedhudha waan ta'eef hunduma keenyaaf akka galutti jecha uumaa jedhuun gargaarama malee inni maqaa baay'eedhaan waamama. Akkaataan dhaabbanni amantii garagaraa maqaa meeqaaf meeqa dhibbaatamaan lakkaa'amaniin moggaasaniitu maqaa meeqaaf meeqaan waamama. Maaliif maqaan tokko duwwaan ibsuu hin danda'u waan ta'eef yuunivarsiitii kanayyuu maqaan tokko ibsuudhaaf hin dadhaba waan ta'eef maqaan tokko duwwaan uumaa kana immoo ibsuu waan hin dandeenyeef namooti akkaataa amantii isaaniitti kitaabonni qulqullaa'oonis maqaa baay'eedhaan uumaa kana waamu. Egaa uumaan kuni waan hundumaa kan uume isa qofa. Wantoonni nuyi arginu yuunivarsiitiin keenya kuni akkasumatti ofumaa hin taane, ofumaa hin argamne, waa keessaas hin baane kan isaan uumetu jira. Inni isaan uume immoo yeroo uume kaayyoo itti isaan uume qaba. Kanaaf kaayyoo malee wanti uumame tokko, wanti dhimma hin baafne tokko hin jiru waan uumame hundumaa keessa. Kanaaf uumame hundumtuu yeroo uumamanii dhimma baasu, waa'ee baasu, faayidaa qabu, sababa ittiin uumamaniiftu jira. Hundumti isaanii immoo kaayyoo itti dhalatan sana raawwataa jiru. Kaayyoo itti dhalatan sana raawwataa jiru. Aduun ifa ishee laachaa jirti, urjiin ifa isaa kennaa jira, bishaanni waan itti uumame godhaa jira, lafti waan itti uumame godhaa jirti, samiin waan itti uumame godhaa jira. Pilaanetoonni hundumtuu dhimma uumamaniif hojjetaa, dhimma sana taphataa, ga'ee sana ba'aa jiru. Kanaaf seenessi barbaachisa. Namni immoo uumama uumaan uume keessa isa guddaadha. Uumama hundumaa booddeedha kan inni uumame. Inni uume kun garuu uumama hundumaatii fi geggeessaa godhee kaa'eetu bitii jedheen nama. Kanaafati uumama kana hundumaa bituudhaa fi aangoon, aaboon isa si uume uumama hundumaa irratti isa gooftummaan kennameef, aaboon kennameef biraa sii kennameera akka maal gootuu fi uumama kana hunduma isaanii akka dibittuuf. Uumami kun hundumtuu abboommii namaa jala jira. Humna namaa jala jira. Awutooritii namaa jala jira. Awutooritii namaa jala jira. Dandeettii namaa jala jira. Namni isaan irratti gooftummaa yookaan immoo aaboo qaba. Namni isaan irratti aaboo qaba. Awweer ta'utu sirra jira kan. Kuni eenyummaa keessa tokkoffaati. Maanni eenyummaa kenni tokkoffaa uumama kana akka dibittu godheetu uumaan si uume. Uumama kana akka dibittu godheetu uumaan si uume. Kanaaf ati yeroo waa'ee kee yaaddu an uumama kana hundumaa irratti yuunivarsiitii kana guutummaa irratti maalan qabattee yaaduu qabda? Aaboon qaba'anii jettee
yaaduutu sirra jira jechuudha. Inni ofii isaatii iyyuu gara waan baay'eetti si geessa. Gaafa isa amantu kana, gaafa beettu kana, gaafa kana quba qabaattu, gaafa kana irratti dammaqxu ati kun eenyummaa kee keessaa isa tokko akka ta'e gaafa hubattu ilaalchati uumama hundumaatiif qabdu adda ta'a. Uumama kunuunsuutti deebita. Uumama kan hunduma isaanii jaallachuutti deebita. Callumattee gabbaatee muka murtu. Muka dhaabuun hiika sii kenna. Walitti dhufeenya namaa fi uumama hundumaa gidduu jiru nan dubbadha. Amma garuu uumama akka jaallattu, uumama akka kunuunsitu, gara gaariitti akka isaan geggeessitu, akka isaan hin balleessine, akka isaan dhimma baasan, akka isaan waa'ee baasanii, gooftaa isaanii, mootii isaanii, geggeessaa isaanii akka taate ofii kee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sadarkaa ammaa kanatti kun baay'ee barbaachisaadha. Egaa erga uumama kana hundumaa uumee dhumarratti nama uume. Nama kana yeroo uume immoo biyyoo lafaatti nama fuudheetu erga hojjetee dhanna keenya kana erga uume booddee hafuura isaa itti baafate namatti uuman. Yeroo inni hafuura isaa itti baafatu namni immoo lubbuu kan qabu jiraataa ta'e. Kana jechuun maayindii qabaate jechuudha namni. Baadiin lafa biyyoo irraa uumame hafuura sanu jennu sana uumaatti itti baafate. Maayindiin immoo gaafa uumaan hafuuratti baafatee jedhutu hafuurrii fi biyyoon kun baadiiniif ispiriitiin walitti dhufuudhaani maayindiin inni jedhu immoo uumame jechuudha. Kitaabni qulqullaa'anii seera uumamaa boqonnaa tokko keessatti kana ba'eessa godheetu haasa'a. Namooti takka kana dubbiftanii hin beekne dhaqaatii achirraa rifeerisin godhadhoo sanaa dhattanii akkasin dubbiftanitti. Kanaaf amma gaa uumaan kun iddoo akkasii jira, biyya akkasii jira, dhanna akkasii qabaa jedhanii namaa ibsuun hin danda'amu. Maaliif hafuura waan ta'eef inni hafuura waan ta'eef. Namni sigaa uumaa kanaa wajjin wal arguu akka danda'utti maal qabachuudha? Hafuura qaba. Hafuura qaba namni. Kanaaf hafuura isaatiin namni eenyu wajjin wal arguu danda'a? Hafuura isaatiin namni uumaadhaa wajjin wal arguu danda'a. Hafuura isaatiin namni uumaadhaa wajjin wal arguu danda'a. Hafuura keenya yeroo yaannu gaa waan daangeffamuu danda'u miti inni. Waan daangeffamuu danda'u miti. Kitaaba qulqulluu iddoo baay'ee dinqan baay'eetu jira. Isaanis maa inni uumaan kun uumama kana hunduma isaanii utuu hin uumin bantii waaqaatiif lafaa utuu hin uumin duraa nama yaadaan qabeedha. Nama maal godhe? Yaadaan qabe. Kaaduwwaa miti uumamuu biyya lafaa dura akka nama beekutu kitaabni dubbata. Kitaabni qulqullaa'e. Kaaduwwaa miti akka nama filate. Nama waan jedhamu akka filate. Amma waan lama sadii afur keessaatu waa filtu jechuudha. Kanaafi nama waan jedhamu akka filate. Nama kana immoo akka jaallate. Nama kana immoo akka jaallate. Nama kanaaf immoo ayyaana akka kennitu kitaabni qulqullaa'aan iddoo isaa yoon isinitti himu baadhe iyyuu kan hundumaa nutti agarsiisa. Yaadaan qabee, akeeka irratti baasee, hin beekee, hin jaallatee, hin kenneefi waan inni hojjetu iyyuu hojii kenneef. Kanaaf amma namni hundumtuu waan hojjetu qabachuudha. Hojiin isa tokko hojii isa kan biraa wajjin wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Tarii wal fakkaata garuu waan ittiin adda ta'u qaba. Fakkeenyaaf amma makiinaa nama tokkotu baase. Garuu kampanii makiinaa hojjetu baay'eetu jira. Toyotaan jira, Fordiin jira, BMW'n jira, jedhaasin maqaasaa meeqaaf meeqa baasu waamuu dandeessu jechuudha. Isaan kun hundumtuu kaappii waan godhan qabu. Erga wantoota baay'ee kaappii godhanii booddee immoo kan mataa isaanii waan itti dabalan qabu. Kan mataa isaanii sana itti dabaluudhaanitu biraandii isaanii ta'e jechuudha sun. Biraandii makiinichi kan isaanii ta'e jechuudha. Makiinaa nama tokkoon gara addunyaa dhufetu
namooti baay'een garuu biraandii mataa isaanii irratti dabaluudhaan kan isaanii godhan. Akka kanattiin kan hojjetu uumaadha. Kanaafatis amma waa uumta yeroon jedhu akkamittiin waa uumna isa jedhu yeroo nuyi itti walii wajjin barannu dhufaa. Garuu akkasitti waa uumtu waanuma amma namoonni uumanii jiran irratti waa dabaluu ta'uu danda'an kee haaraadhumaa kaasanii waa uumuu ta'uu danda'a. Waanuma jiru irratti immoo waa dabaluu ta'uu danda'a. Kanaaf inni kaappii pestii utuu hin taane hamma tokko kaappii gootee isarratti immoo dizaayinii mataa keetii, teestii mataa keetii, ismeelii mataa keetii, ilaalcha mataa keetii, addummaa yuuniiknesii mataa keetii itti edaatee biraandii kee gootee addunyaa kanaaf waan ati dhiyeessitu ta'a jechuudha. Addunyaa kanaaf amma barnootan barsiisu kana kitaabonni isaa jiru koochingii namooti akkasitti na dura ka'anii kennaa turan yeroo dheeraadhaaf jiru. Ani garuu addummaa kootiinani dhiyeessaa jiran addummaa kootiin kan isaanii wajjin waan wal fakkaatu baay'ee qaba. Kan isaanii irraa immoo waan adda ta'ee wantootan itti dabale waan na keessa jiru wajjiniin hojiin hojjechuu jaalladhuudha kun waan ta'eef waan na keessa jiruun mi'eessee qammamee namoota na duukaa bu'aniif namoota narraa baruu barbaadaniif hin ta'a akkan jedhutti waanan qopheessee jechuudha. Isinii galee kanaaf isinis akka ittiin waa tokko uumuu hin dandeessu jechuudha. Amma gaa eenyummaan keenya hafuuraa suni uumaadhaa wajjin maal ol gochuu danda'a? Wal arguu danda'a. Uumaadhaa wajjin wal arguu danda'a. Inni unlimitedidha. Inni infinitive beingidha. Infinitive beingidha. Waan dhuma hin qabnedha. Maaliif utuu bantii waaqaatiif lafaa hin uumin dura uumaan nama maal godhee beeka ture, yaada irratti qaba ture, akeeka irratti baaseera, jaallateeraanii maqaadhaan waameera, waa kenneeraa fi hojiin hojjechuun irra jiru asaayinti godheera. Barannii dhufe immoo dhanna kana uffatee lafarra jiraatuu fi lafarraa deemu immoo maal godheera? Daangaa itti godheera. Agartanii? Kanaaf eenyummaan keenya inni kan foonii kuni yookaan baadiin keenya kuni kan inni fiizikaal woolidii kanarra jiraatu yeroo muraasa duwwaadhaaf. Yeroo namni itti dhalatu beekamaadha. Erga inni du'e yeroo inni itti du'usi rikoordii godhanii kaa'uun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf namni waggaa 80 120 jiraate inni jedhamu akka ittiin kan inni beekamu. Garuu eenyummaan hafuura keenyaa waan daangeffamu miti. Uumamuu biyya lafaa kanaa dura ture. Amma biyyi lafaa saayintistoonni baay'een isa gararraatti kan himan jiru. Saayintistoonni baay'een garuu 4.5 billion years jiraatte biyyi lafaa jedhaniitu haasa'u. 4.5 billion years jiraatte lafi jedhanii yaadu. Namni immoo yeroo inni itti yaada uumaa keessa ture guyyaan isaa waan hin beekamnee fi infinitive beingidha jechuudha namni. Kanaafati yeroo baay'ee wanta ati dagattu jireenya kee isa infinitive fi ta'etu dagatteetu jireenya isa waggaa 70 waggaa 80 qofarratti jireenya isa waggaa 120 waggaa 150 qofarratti fookasii goote jechuudha. Eenyummaan hafuura keetii guddaa caala. Utuu dhannan qabaatinati, utuu dhanna hin godhatinati. Kana jechuun maal jechuudha? Utuu gara biyya lafaa kanaa hin dhufinati. Kana jechuun maal jechuudha? Utuu haadha keetiif abbaa keerraa hin dhalatinati. Addunyaa hafuuraa keessa turte. Addunyaa hafuuraa keessa turte. Addunyaa hafuuraa sana keessaati kanati gara addunyaa amma keessa jirtu physical world kana gara biyya lafaa kanatti dhufte addunyaa hafuuraa keessaati. Kanaaf iyyuu connectionii addunyaa hafuuraa sanaa wajjiniin qabdu gargar hin kutin. Amma aware ta'utu sirra jechuudha kana. Takka hafuura akka qabdu addunyaa hafuuraa keessa akka turte. Eenyummaa hafuuraa akka qabdu takkaa dhageesseen beektu yoo ta'e kunuu haadha dhageesseetta. Sakarratti hojjechuu sirra jira. Dandeettiin kee achii sii dhufa. Achii waraabamte waan ta'eefati
achi qotamtee baate waan ta'eefati humni kee achi sii dhufa. Inni ittiin biyya lafaa kana jijjiiruu dandeessu. Beekumsi kee achi sii dhufa. Yuunivarsiitii irraa miti. Dandeettiin kee achi sii dhufa. Namooti waa uuman biyya lafaa irratti nama kompiitara kana uume jedhi, nama interneeta kana uume jedhi, namoota sooshaal miidiyaa uuman jedhi, warra xiyyaara fidan jedhi, warra konkolaataa uuman jedhi, warra meeshoolee mana yaalaa keessa jiran uuman jedhi, warra meeshoolee waraanaa uuman jedhi, wanta hayyee teknooloojiin addunyaa kanaa har'a nuu kenne kana sammuu namaa maalalu kana attamitti nama hojjete kana jennee waan yaannu kana hundumaa namooti yeroo uumanii akka isaanitti uumanii addunyaa afuura isaanii keessa galuudhaanitu kana fidan. Addunyaa afuuraa isaanii keessa galuudhaan. Addunyaa afuuraa kee keessaatu humni sii dhufa. Achi eewu jira achi keessa uumaa keetu jira achi keessa. Isa si uume, isa si hojjete, isatu achi keessa jira waan ta'eef achi keessa galteetu isa biraa wanta lafa kanarratti akka inni ta'u barbaadu isatu sitti kenne ati immoo ejensii isaa taateetu karaa isa physical world kana tuquu danda'u dhanna keetii kana biyya lafaa irratti fiduu dandeesse jechuudha. Kanaafuu eenyummaan kee afuuraa yeroo hundumaa fayya buleessa ta'utu irra jira. Eenyummaan kee afuuraa aktiivii ta'utu irra jira. Addunyaa afuuraatii wajjiniin yeroo hundumaa wal arguutu sirra jira. Wal arguutu sirra jira. Manni amantaa keetii isa kana si barsiisu dheetan yaada. Isa kana namni takkaa sitti meen beeku yoo ta'e baruu yoo barbaadde kilaasii biraa irratti naquunnamtee kilaasii biraa irratti wal arguu hin dandeenye. Wanti iddoo kanatti barsiisu waa'ee amantii miti garuu eenyummaa afuuraa qabaachuutu sirra jira. Dirjitii yookaan dhaabbata amantaa bira dhaquu yoo barbaaddu ta'eyyuu. Religious organization hin barbaaddu yoo ta'eyyuu still eenyummaan afuuraa si barbaachisa. Eenyummaa itti dhalatti argachuudhaaf number 1 wanta argachuun sirra jiru eenyummaa afuura keetii argachuutu sirra jira. Keessa kee yeroo siin jedhu keessa kee inni jiru tokko eenyummaa afuura keetii. Eenyummaan afuura keetii addunyaa afuuraatii wajjiniin wal arguu uumaadhaa wajjiniin wal arguu danda'a. Uumaan kun immoo isa si hojjetedha. Inni si hojjete isa si hojjetetu eenyummaa kee beeka malee daakteerota miti, saayintistoota miti. Warra dhanna keenya kana ilaalanii kaleen kee achira, onneen kee achira, dhiigii kee akka itti deemaa jira, onneen kee akka itti rukutaa jira, warra nuun jedhanitu hin taane isa si hojjetetu, isa si uumetu sirriitti eenyummaa kee beeka. Spare partii bu'aa dhanna kee hundumaa yookaan orgaansii kee hundumaa of harkaa qaba. Wanti tortore, wanti dhukkubsate, wanti miidhame, wanti bade yoo jiraate repair godhuu danda'a, fayyisuu danda'a, haaraa sii galchuu danda'a. Isatu hojjete waan ta'eef orgaansiin kee kun hundumtuu isa bira jira. Isa keessaa dulloome, isa keessaa dadhabe, isa keessaa hojii dhaabe, haaraa fidee sii galchuu danda'a. Isa kilaasii biraatti walii wajjiniin ilaaluu dandeenya. Eenyummaan afuura keetii kun garuu baay'ee barbaachisaadha sababa ta'eef isa aktiif gochuutu sirra jira. Kanaaf ganama yeroo hirriba keetii kaatu eenyummaa afuura kee kanaatiin addunyaa afuuraa wajjiniin wal arguutu sirra jira. Akkamittiin galataan kadhataan. Kadhata tokko barreesseen isinii asirran PowerPoint irra isiniin kaa'aa yeroon achi keessa galu ganami keenya maal fakkaachuu qabaa, galgalli keenya maal fakkaachuu qabaa, akkuma mata duree isaatti yeroon hojjetaa deemu isa isiniin kaa'aa. Yeroo sana keessa uumaa keessanii fi galata laattanii galataan guyyaa keessan gaafa jalqabdanii guyyaa keessan guutuu gammachuudhaan, nagaadhaan, boqonnaadhaan, fayyaadhaan, ija baay'ee godhachuudhaan, milkaa'ummaa guddaadhaan guyyaa ooltu jechuudha. Guyyaa keessan ooltu, halkan keessanis bultu. Jireenya keessanitti wanti isinitti hanqatuuf wanti isin dhabdan hin jiru jechuudha. Amma mee mana hunduma keenyaa keessa ampuuliitu jira. Amma ibsaatu natti naannee jira, waraabaan jira waan ta'eef. Ibsaan kuni switch on if switch off qaba mana koo keessaa. Soorsiin isaa garuu mana koo keessa hin jiru.
harkifadhee fidee mana kootti galfadhee jiru yookaan mana kootti fidanii naa galchan. Iddoo humni ibsaa kun ka'u iddoon isaa jira. Yoo inni achi connectioniin hin jiru yoo ta'e yoo inni cite iddoo tokkotti ifa kana argachuu hin danda'u. Warri biyya keenya biyya jirtan immoo beektu kana. Amma irra ibsaatu hin jiru jettu. Amma wantichi manuma keessa hin jira ta'ee asumaa dhaamsitanii immoo bobeessutu ta'eeti yeroo inni jiru yeroo barbaadanitti dhaamsitanii bobeessuu dandeessu. Garuu gaafa dhaqee citu burqaasaarraa gaafa dhaqee citu asii wanti isin cuftanii bantan hundumtuu hojii hin qabu. Dhiiree soorsii isaarraa wanti dhufaa jiru hin jiru waan ta'eef soorsii kee wajjin connected ta'uu sirrara. Eenyummaan hafuura keetii addunyaa hafuuraa wajjiniin walitti si fiduutu irra jira. Isa biraa sii dhufa eenyummaan kenni dhugaan. Yoo isa kutte yoo filoo godhaan jiru ta'e inni manni barumsaa tilattu yuunivarsiitiin tilattu aangoon irra teessu maallaqi horii ammati qabdu firri naasitti naanna'ee jiru waan tokko hiika sii qabaachuu hin danda'u. Jireenya ta'uu hin danda'an isaan kun hundumtu. Si gammachiisuu si boqochiisuu hin danda'an isaan kun hundumtu. Eenyummaa ati biyya lafaarra jirtu kanaas raawwachiisuu hin danda'an isaan kun hundumtu. Amma utuu horiin addunyaarra jiru hundumtu walitti qabamee harka keetti kennameeti isatti dhalatti si goosisuu hin danda'an. Maaltu si goosisuu danda'a? Burqaa keetii wajjiniin hidhata qabaachuun. Kanaaf eenyummaan hafuura keessanii baay'ee barbaachisaadha. Isa maal gochuutu nurra jira? Isa kaasuutu nurra jira. Isa dammaqsuutu nurra jira. Kutaa itti aanutti walii wajjiniin kutaa itti aanutti isin dabarsa. Kana sumarratti hin dhaabu.